mul'ata Yohaannis isa jalqabnetti deebina. Isa walii wajjiniin ilaalla. Amma tokko iddoo dheengaddatti yeroo darbetti dhaabnee isin yaadachiiseen gara sar'aatti dabarra. Isa dura garuu gaaffiin naa ka'ee jira. Gaaffii gaafachuu hin dandeessu. Kallattii himaan bilbiltanii gaaffii keessa dhiyeessuu dandeessu. Achitti waan isin deebisuu danda'a. Waan as fiduu hin darra jiru immoo as fiduu nan danda'a jechuudha. Barreeffamaan yoo barbaadanis daaqonootatti kennuu dandeessu. Barsiisa waan ta'eef as keessatti yeroo isaa yoo hin qabnu ta'e illee barreeffamaan garuu yookaan bilbilaan gaaffii waan isinitti ta'e na gaafachuu dandeessu. Yohaannis kuni mormirraa citee hin duune. Atoo umurii quufee harka namaatti immoo hin duune du'a uumamaa du'e jettee kan jedhu gaaffiin kee achitti deebiseen ture. Garuu gaaffiin akkasii ammas yoo jiraate himuutu narra jira sababa ta'eef. Kakuu haaraa yeroo ilaallu maqaa Yohaannisiin kan waamame namoota 5tu jira kakuu haaraa keessa. Maqaan Yohaannis jedhamu kuni Israa'eloota gidduutti baay'ee maqaa beekamaadha. Yoo xinnaate Israa'el dhiira 100 keessaa namni 5 maqaan isaa Yohaannis. 500 maqaa Yohaannisiin waamamu jechuudha. Maqaa baay'ee jaallatamaadha. Maqaa baay'ee beekamaadha. Hiikisaa Waaqayyo gaarummaa natti agarsiiseera yookaan immoo Waaqayyo biraa ayyaana argadheera jechuudha Yohaannis jechuun. Maqaa jaallatamaa, maqaa dinqii, maqaa hiika qabu immoo Israa'eloonni barbaadu sababa ta'eef yoo xinnaate dhiira 100 keessaa dhiirri 5 Yohaannisitti waamama. Kakuu haaraa keenya keessaa immoo namoonni 5 Yohaannisitti waamamaniiru. Yohaannis cuuphaani maqaan isaa Yohaannisi. Garuu akka last name isaa miti cuuphaani tajaajila isaati. Yohaannis cuuphaa jedhameetu macaafa qulqulluu keenya keessatti beekama. Inni mormi isaa irraa citee ajjeefame Yohaannis cuuphaadha. Yohaannis cuuphaan kuni Kiristoosin kan cuupheessa firummaa dhiigaa Kiristoosii wajjiniin wal biraa qabu. Kiristoos dura ji'a ja'a dhalate ergachitti cuuphame booddee guyyaa 40 soomee seexanaan qorameeti Yesuus Kiristoos kan inni tajaajila isaa jalqabe. Hojii dhumtisaayyuu gaara gadi qabee dachaa ol kaasee Kiristoosiif karaa qopheessuudhaaf namni kun kan inni ergame. Tajaajila Kiristoosiin annaawunsii godhee yookaan beeksisee inni Kiristoos ta'uusaa, hoolaa Waaqayyoo ta'uusaa, cubbuu biyya lafaa kan balleessu isa ta'uusaa beeksiseetu kan beeksiseedha Yohaannis cuuphaan kuni. Bartoota Yohaannis cuuphaa keessaa muraasiyyuu gara bartoota Kiristoositti darbaniiru. Yohaannis inni ani waa'ee isaa dubbataa ture kuniyyuu bartuu Yohaannis cuuphaa ture jedhameetu yaadama. Bartuu Yohaannis cuuphaa ture jedhameetu yaadama. Nama yoo akkas ta'e nama waldaa geeddareedha jechuudha. Inni kan biraan Yohaannis kuni Phexros ilma Yoonaa jedhama. Phexros ilma Yoonaa. Phexros abbaan isaa Yoonaadha jechuudha. Yoonaan kuni Yohaannis isa jedhudha hiikisaa. Kanaaf abbaa dhumti Phexros iyyuu maqaan isaa Yohaannis jedhama. Yohaannis boqonnaa 1 wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 42 irraa isa argattu. Inni nuyi immoo waa'ee isaa bal'inaan barre immoo ergamaa Yohaannisi. Ergamaa Yohaannis kun bartuu Yesuus Kiristoos ture warra 12 keessa utuboota warra 3 waa'ee isaa bal'inaan waan dubbadheef keessa hin deebi'u. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti yoo ilaaltan immoo Yohaannis Maarqos isa jedhamutu jira. Maarqos kuni Yohaannis jedhamee beekama. Inni immoo mucaa Maariyaam jechuudha. Maariyaamota baay'ees qabna isa keessa hin seenu macaafa qulqulluu keenya keessa. Inni immoo Yohaannis Maarqos inni jedhamu hojii ergamootaa keessa immoo jira inni nama arfaffaadha jechuudha. Inni shanaffaan hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 jaarratanii yoo ilaaltanii warra hangafoota lubaa keessaa namni maqaan isaa Yohaannis jedhamu tokko immoo jira. Isaanis namni hangafoota lubaa keessaa yookaan maatii hangafa lubaa keessaa namni Yohaannis jedhamee waamamu tokkos akka jirutu agarra jechuudha. Ani garuu inni irratti haasa'aa jiru inni mul'ata Yohaannis barreesse kun isa bartuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos turedha. Isumatu macaafota 5 sana barreesse, wangeela isa barreesse, ergaa sana sadanuu isaa barreesse, wangeela mul'ata Yohaannis kanas isatu barreesse jechuudha.
yeroo darbe macaafni kuni macaafa nuyitti waa'ee Kiristoos ba'eessa goonee barruudha jenne. Kanaaf macaafa kana baruun keenya baay'ee barbaachisaadha. Yeruma jalqabuyyuu mul'ata Yesuus Kiristoos jedhee waan jalqabuu fi waa'ee Yesuus wanta nu hin beekne baay'ee macaafa nutti mul'isuudha. Lammaffaa irratti immoo wanta dafee ta'uudhaaf jedhamu dubbate. Mul'ati Yohaannis kun wanta dafee ta'uuf jedhe. Raajii Daani'eel nyaatanii yoo laaltanii yeroo inni itti raawwatu amma mitiiti cufii kaa'iitiin jedhame isaan. Cufii kaa'i inni keessa lixee waa'ee mul'ata argaa jiru sana baruu barbaade kan kee miti ati baay'ee hojjetteettaa hin boqottaa warri kana hiikan hin ka'u yeroo isaas miti cufii mallattoodhaan kaa'iitiin jedhame. Yohaannisiin garuu hin cufini yeroo isaatu amma wanti nama sitti maayiru kun wanta dafee raawwatuudha akka inni ittiin jedhe walii wajjin agarra jechuudha. Wanta dafee raawwatu waan ta'eef wantas keessa jiru kuni bara dhumaa keessarra bara dhumaa booddee barri hin jiru. Barri jalqabaa tureera, barri giddu galeessaa tureera, barri nu marra jiru bara dhumaati. Barri dhumaa kun immoo waggaa 2000 adeemeera jechuudha. Kanaaf barri kana booddee waan hin jirreef bara dhumaa booddee barri biraan waan hin jirreef yeroo mul'atichi raawwatu sababa ta'eef macaafa yeroo waan ta'eef macaafa kana baruutu nurra jira seedhutu ilaalle. Sadaffaa irratti macaafi kun macaafa raajiitii jenne lakkoofsuma sadii irra isa jiru walii wajjin ilaallee turre. Macaafaffaa irratti immoo macaafi kun macaafa namoonni dubbisuudhaan dhaggeeffachuudhaan barsiisuudhaan eebbifaman sababa ta'eef macaafa nuyi dubbisuun nurra jiru. Waa'een kanaas iddoo 3 tokkotti barreeffamee jira. Iddoo 6 tokkotti barreeffamee tiksoota kana yeroo darbe walii wajjin ilaalleerra. Shanaffaa irratti macaafni kuni macaafa fakkeenyaan dubbatudha. Keessumatti fakkeenya bineensotaa fudhate waa'ee bineensaa haasa. Wanta laman yaadaan tokko gara fakkeenya 39tu jira mul'ata Yohaannis kana keessa. Tokko yerichumtuu yeroo rakkinaati sababa ta'eef, yeroo gidiraati sababa ta'eef, yeroo itti macaafi qulqulluun gubamuudha sababa ta'eef, yeroo waldaan kiristiyaanaa ari'atamaa jirtuudha sababa ta'eef, waldaan iyyuu fuula baatee of beeksiftee awwaldaadha jettee jiraachuu hin dandeessu sababa ta'eef, waldoonnuu bara sana keessa manatti galanii mana keessatti kadhataa jiru sababa ta'aniif xalaan akkasii barreeffamee yoo dhaqu carraan gubachuu isaatii, carraan karaa tafuu isaatii baay'ee waan ta'eef bineensa jedhee dubbachuunsaa tarii macaafi kun darbee iddoo yaadamu akka inni ga'e gargaareera iseedhuun yaadaan. Waa'ee moototaa dubbata, waa'ee namaa dubbata, garuu bineensatti qabeetu dubbata. Lammaffaa amalli bineensaa yoomuu amaluma sanaan jira. Teknooloojiin amala bineensaa hin jijjiirre. Bineensi akkuma jaarraa tokkoffaa amalli waraabessaa akkuma isa jaarraa tokkoffaati jaarraa 21ffaa kana keessa. Guddinni ammayyaa kanaa guddinni teknooloojiidhaa bineensa irratti jijjiiraminni fidu hin jiru sababa ta'eef amala isaanii sana ibsuun yeroo sanas hin gargaara yeroo kanaaf yeroo kana booddee jirus waan gargaaruuf Yohaannisitti akkitti Waaqayyo mul'ise kuni akka kana natti fakkaata. Inni ja'affaaf inni dhumaa macaafa akka namoonni yookaan immoo wanta akka nuyi hin baranneef seexanni ittiin mormu keessaa inni guddaan akka naa galettanaaf waa'ee ayyaanaaf waa'ee macaafa mul'ata Yohaannisiin akka nuyi hin barre seexanni wallaansoo guddaa isaa godha. Kanaaf waldaan kiristiyaanaas istiraagalii godhaa jirti kana barsiisuu dadhabde. Isarraatti darbuudhaaf Waaqayyoon kadhanna mataa keenya gadi qabanne lakkoofsa 4 kaasee hamma 8tti isa jiru walii wajjiniin barra har'a fuula Waaqayyoo dhaabbannee dubbii Waaqayyoo kana dubbifnee akka Waaqayyo nu hiikuuf Waaqayyoon kadhanna. Fuula Waaqayyoo dhaabannee macaafa qulqulluu keenya baafannee mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 4 hamma 8tti isa jiru walii wajjin dubbifna. Ani Yohaannis waldoota kiristiyaanaa 7 kutaa biyya Aasiyaa keessa jiraniif kana caafuu kooti. Ayyaanni nagaanis Waaqayyo isa jiru, isa ture, isa dhufuuf jiru biraa, hafuurota 7 teessoo isaa dura jiran biraa, Yesuus Kiristoos biraayis isiniif haa ta'u jedhee nagaa koo isiniifan dhiyeessa. Yesuus Kiristoos dhuga baatu amanamaadha. Inni warra du'an keessaa hangafa ta'ee kaafame. Mootota lafa kanaa in abbooma.
inni nu jaallate dhiiga isaa isa nuuf dhangalaaseen cubbuu keenyarraa nu fure. Isa mootummaadhaaf Waaqayyo abbaa keenyaaf luboota akka taanu nu godhate sanaaf ulfinnii fi aangoon baraa hamma bara baraatti haa ta'u. Ameen. Kunoo inni duumessaa wajjin dhufuuf jira. Iji hundinuu isa ilaaluuf jiru. Warri isa waraananis isa arguuf jiru. Gosi nama lafarraa hundinuu isaaf hin wawwaatu. Eeyyee akkasuma hin ta'a. Waaqayyo gooftichi inni jiru, inni ture, inni dhufuuf jiru, inni hundumaa danda'u, inni alfaadha, omeegaadhas jedhe. Kana jechuunis inni isa dhumaati, isa duraatis jechuudha. Waldaan Waaqayyo guddisaati. Ameen. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenya waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa. Ayyaana keessa guddaa dinqisiisaa nu gidduu jiruuf garaa keenyaaf qalbii keenya kakaaftee gara teessoo keetti waan ol nu fuuteef maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuusiin bara hamma bara baraatti waaqaaf lafarratti Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Battala kanatti immoo fuula kee dhaabannee jirra. Ijoolleen kee dubbii kee amma fuula keetti dubbifne gurra keenyattis dubbifame kana hafuura inni ittiin barreeffameen yaa Waaqayyo battala kanatti nu gidduutti hiikuun namni dubbicha hiikuudhaaf namni dubbicha hubachuu waan hin dandeenyeef tokkoon keenya akka inni itti barreeffame sanatti hubachuuf itti jiraachuu akka dandeenyuuf ayyaana kee maqaa Kiristoosiin battala kanatti waaqarraa hunduma keenya keessatti dhangalaasuun jaalala kee haa ta'u. Galanni jira jedhamu hundisaa walitti qabamee teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Maqaa sattiin nu jaallattee fuula keetti nu fudhatte maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ta'a. Yoon danda'e suuta jechuun yaala. Barsiisaa kutaatti taa'ee waan nama barsiisu ta'ee hin beeku waan hin ta'eef sagaleen koos guddaadha nan ariifadhasi suuta nuu jedhe namoonni naan jettan jirtu waan ta'eef yoon danda'e suuta sinii jechuun yaala. Yoon dadhabe immoo dadhabbiitti na gargaaruun keessanii gaa dirqama waan ta'eef galtanii yuutuubii keessanii wajjin wallaansoo qabdu jechuudha. Ani Yohaannis akka barreesse beekamaadha jechuudha. Homaa shakkii qabu. Beektonni macaafa qulqulluu hundumatu irratti walii gala waan nama mamsiisu hin qabu. Ani Yohaannis waldoota kiristaanaa 7 kutaa biyya Aasiyaa keessa jiraniif kana caafuu kooti. Waldoota 7 Eeshiyaa xinnoo keessa jiraniif kan barreeffamedha jechuudha. Ergaan kun namoonni baay'een Yohaannis macaafa kana si'a 7 barreesse jedhan jiru. Si'a 7 tokkoon waldaatiif erguudhaa fi si'a 7 barreesse. Kaappii godhuunis hin jiru sababa ta'eef oriijinaaluma isaa taa'ee harka isaatiin si'a 7 barreesse kan jedhan jiru harki caalaan. Warri immoo si'uma tokko barreessee ergee isaan immoo dubbisanii walii dabarsan jedhan immoo jiru. Beektota macaafa qulqulluu keessaa jechuukooti. Garuu ani 7 barreesse seeru sanaa wajjin walii gala. Sababiin isaa akkuma sila kaase rakkina yeroo sanaarraa kan ka'e carraan gubachuu isaati, carraan baduu isaati, carraan qabamee karaatti hafuu isaati bal'aa waan ta'eef Yohaannis immoo isa kana waan beekuuf tokko duwwaa yoo barreesse na duraa baddi jedhee yaaduun isaa waa hin oolleef tarii 7 barreesse warra jedhan sanaa wajjinan walii galan. Homaa rakkina hin qabu garuu tokkos yoo barreesse ta'e. Ergichi garuu waldoota nuyi 7 dhufu maqaa isaanii dhoofnee tokkoon wajjiniin barru 7niif jechuudha kan inni barreeffame. Isaaniif barreeffame har'a immoo waldaa kiristaanaa biyya lafaarra jirtu hundumaatiif barreeffame 7 lakkoofsa guutuudhaa waa'ee lakkoofsa 7 baay'ee agarra. Macaafa mul'ata Yohaannis kana keessatti 7 jechuun guutuu raawwatama fiixaan ba'a galma ga'a jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti hiikisa. Kanaaf lakkoofsa 7 baay'ee deddeebi'ee nutti dhufa. Waldaa 7 ergame sababa ta'eef waldoota kiristaanaa jaarraa kamiin keessa jiraattu hundumaaf barbaachisa jechuudha. Yookaan immoo isaan hundumaa bakka bu'a jechuudha. Hamma gaafa waldaan butamtuutti wanti kun waldaa akka tajaajilu irraa arguu dandeenya.
ayyaanni nagaanisi waaqayyo isa jiru isa ture isa dhufuuf jiru biraasi jedheetu itti fufa. Waa'ee ayyaanaaf waa'ee nagaadhaa warri macaafa Efesooniin naannoo keessatti qorachaa jirtan isa kana ba'eessa gootanii qorattaniitu jedheen yaada. Wanti kun lamaanuu nama lammaffaa dhalate tokkoof barbaachisaadha. Ayyaanaan fayyine ayyaanaa fi ayyaana duwwaadhaan fayyine waan ta'eef waa'ee ayyaanaa ba'eessa goonee baruun keenya barsiisuun keenya isa keessa jiraachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Fayyuu keenya keessaa homtuu harkaan qabu. Tajaajilli keenya keessa hin jiru. Hojiin keenya gaariin keessa hin jiru. Kennaan mana waaqayyootii kenninu keessa hin jiru. Homtuu fayyuu keenya keessaa harkaan qabu. Qulqullummaan keenya keessa hin jiru. Tu qulqullummaa qabaanne jenne akka obboleessi keenya Isaayyaas nutti metti moofaa baarsaati. Qulqullummaa moofaa baarsaatiin namni mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u sababa ta'eef kan nuyi fayyine ayyaana waaqayyoo duwwaadhaan. Kanaaf yeroo wanti isin akkasii yoon godhe nan fayyettanii yaaddan isinitti hir'atu hundumaa fayyina keessan shakkaa deemtu waan ta'eef fayyina keenya mamaa deemtu waan ta'eef qarqara biddaan jira laata jennee akka nuyi sodaannu nu godha. Yeroo hundumaa afaan bool'aarra deemaa akka jiru nutti agarsiisa sababa ta'eef afaan bool'aarra deemaa hin jirru ayyaana waaqayyootiin fayyine maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame. Isa kana beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kanattan waa'ee ayyaana waaqayyoof iddoo kennaa. Yeroo faarfattan waa'ee ayyaana waaqayyoof iddoo kennaa. Wanti nu dinqisiifachuun raajeffachuun nu dhiisuu didu yoo jiraate waa'ee ayyaana waaqayyoodhaa ta'utu irra jiraata. Tajaajilli nuyi tajaajille jireenyi qulqullummaa nuyi qabaannu amalli gaggaariin gara gooftaatti erga dhufne nurratti beekuun hundumtu maaliin dhufe yoo jettanii ayyaana waaqayyootiin dhufe. Kan kooti kuni ana danda'e kana godhe jennee waan ittiin of jejnu tokkoyyuu waan hin qabneef hundumti isaa ayyaana waaqayyoo ta'uu isaa beekna. Ayyaanatti guddachuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf ammayyuu ayyaanni isiniif haa ta'u jedha. Waan isin dinqu eebba kakuu moofaa si'a tokko finne buraakeetti hin gooneef hinnaaf malee eebbi kakuu haaraadha. Ayyaanni nagaanis isiniif haa ta'udha. Eebbi kakuu haaraadha. Buraakeemti kakuu haaraadha jechuudha. Phaawulos akka kana jedha isaan jalqabaa isaan immoo fixa. Buleessi keenya Yohaannisis isa kanatu dhaama. Nagaa waaqayyoo wajjin, nagaa namootaa wajjin, nagaa ofii wajjin. Waa'ee nagaa lallabee fixuu hin danda'u sababa ta'eef isa kana lamaan dhaama. Eewuu biraayedha. Isa jiru, isa ture, isa immoo deebi'ee dhufu, isa jiraatu. Eewuu biraa waaqayyo bira. Uumamuu waan hundumaa dura jalqaba dura ture waaqayyo. Jalqaba kan jalqabe waaqayyoon jalqaba dura barabaratu ture. Barabarasa jalqaba. Erga jalqabe immoo erga waa jalqabe uumama isaatii wajjin jiraataa jira waaqayyo. Uumama isaa gidduu jiraataa jira. Uumama uume baasee uumama uume toora sana keessatti geggeessaa jira. Inni jalqabe sun yeroo inni itti immoo dhumu jira. Innuma biyyi lafaa yeroo sana immoo barabarasa lammataa keessa gala waaqayyo. Barabarasa jalqabaa keessa sadan tokkummaa duwwaatu ture. Sadan tokkummaan sun maal fakkaata yoo jettanii ho'aa ture, miidhagaa ture, abbaa ilma hafuura qulqulluu gidduu wal ulfeessuu ture, wal jaallachuu ture, tokkummaa ture sababa ta'eef waanuma qabbanaa isinii galee diidallaa nama sodaachisu wayiin ture. O'aa ture. Nama sadii gidduutti o'aa ta'uu danda'a. Nama lama gidduutti o'aa ta'uu danda'a sababa ta'eef lamaaf sadii jedhamu caaffii qulqulluu waldaadhaaf. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Barabara sattaanu keessa immoo nu wajjiniin gala jechuudha. Kanaaf waaqayyo isa ture, isa jiruu fi isa jiraatu bira. Eewuun jedhayyuu immoo kanuma maqaa kee jedhee gaafannaan Museen gara ergaa deemuu fi ani isa jiraataadha. Isa jiraataatu isinitti na erge jedhiitti mi'an barandumaa maqaa kanaanan beekame ani. Kan Abrahaami, kan Yisihaaqi, kan Yaaqoobii isaaniif jiran du'aniiru. Ani garuu jiraataadha. Isa jiraataatu isinitti na erge jedhi. Maqaan waaqayyoo isa jiraataadhaan beekame bara hundumaa. Erga ka'ee booddee maalidha?
afuurota torban teessoo dura jiran biraas lakkoofsa torban dhufe kun afuurota torban waaqayyoo dura afuurota torban teessoo isaa dura jiran biraas maal ayyaanni nagaanis eewu biraa afuurota torban warra kam warra teessoo waaqayyoo dura jiran biraas waa'ee afuura torbaa iddoo baay'ee keessattitu agarra macaafa qulqulluu keenya kana keessa mul'atuma Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti yoo ilaaltanii gara ergama waldaa Saardeesitti ergaan kun isa afuurota waaqayyoo fi hojjetan torban urjoota torbas qabu biraa dhufe jedhi caafii jedheen. Ergaan kun waldaa Saardeesiin ergaan kun yoo biraa dhufe isa afuurota waaqayyoof hojjetan torban sana biraa fi isa immoo urjii torba harka isaa mirgaatti qabatee jiru sana biraa dhufe jedhiitii caafii jedheen. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti yoo ilaaltanii teessicha bira immoo balaqqeessi bakakkaan sagaleen kakawwee sagaleen biraas hin ba'u turani. Teessicha fuula duratti gucii ibiddaa torba hin boba'a turani. Isaan kun afuurota waaqayyoof hojjetan torbaniidha. Mul'ata boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irraan dubbise teessoo waaqayyoo keessaa sagaleen kakawwee sagaleen bakakkaa sagaleen garagaraa akka boorga dubbatee booddee teessoo waaqayyoo san dura immoo gucii torba akka isaan boba'aa jiran hin boba'u turani gucii torba. Guci kun immoo maal jedhee afuurota torbanii waaqayyoof hojjetaniidha jedheetu dubbata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti yoo ilaaltan immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irraa teessicha duraasi uumama lubbuu qaban arfanii fi maanguddoota gidduudha hoolaa waan qalame fakkaatu dhaabbatu tokko nan arge. Hoolichi gaanfa torbaa fi ija torba qaba ture. Isaan torban kun afuurota waaqayyoof hojjechuudhaa fi guutummaa biyya lafaa irratti ergamaniidha jedha. Mul'ati Yohaannis boqonnaa 5 iddootti mallattoon sun banamaniidha. Mallattoon sun banamaniidha. Mallattoo san ergamaan jabaan tokko ba'ee eenyutu mallattoo kanaa banuu hiikuus danda'a wanta keessaaf duubaan itti barreeffame eenyu dubbisuu danda'a warra waaqarra jiraniif warra lafarra jiraniif warra lafa jala jiraniif waamicha yeroo godhe namni tokko iyyuu as ba'ee an hiikuu nan danda'a kan jedhu gaafa dhibu Yohaannis hin boo'e jedha sagaleen waaqayyoodha. Hin boo'ini inni qalame tokko jira sanyiin Yihudaa inni immoo leenca wanta cufamee namni banuu dhibe kanaa ergamoonnis namoota keessaas wanta namni hiiku dhibe kanaa inni hiikuu hin danda'a utuu jedhuun dhagee hoolaan kun immoo teessoo waaqayyoo dura bineensota arfan dura waa'ee bineensota arfanii booddee barra akkasumas immoo maanguddoota 20 arfan sana dura akka wanta hoolaa qalameettitu arga ture. Yeroo ilaalu mataa torba qaba ture hoolaan suni mataa torba qaba ture. Mataan isaa torban suni afuurota waaqayyoof hojjechuudhaaf fuula waaqayyoo dura jiraniidha jedhetu dubbata. Afuurri qulqulluun tokkuma bifa garagaraa torbaan garuu hojjetu. Afuurri kun immoo guutummaa biyya lafaa irratti hojjetaa warra jiraniidha. Ganaa wanta dhufu miti. Bara Yohaannis kana barreessu kana afuurri kun guyyaa 50ffaatti gadi bu'e sababa ta'eef afuurri kun hojii hojjetaa ture jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufe afuurota kana torbaniin kan inni mul'ate hojii hojjete. Har'as waldaa kiristaanaa keessa afuuronni kun torbanii jiru jechuudha. Maanni afuuronni kun torban? Macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraa. Macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraa.
Hafuurri Waaqayyoo isa irra hin buufate. Innis hafuura ogummaa fi hafuura hubannaati. Hafuura gorsaatii fi hafuura humnaati. Hafuura beekumsaatii fi hafuura Waaqayyoon sodaachuuti. Hafuuronni torban kuni hafuura Waaqayyooti dimshaashumatti. Hafuura Waaqayyooti, hafuura ogummaati, hafuura hubannaati, hafuura beekumsaati, hafuura gorsaati, hafuura Waaqayyoon sodaachuuti. Hafuura qulqulluu keessaa Waaqayyo hafuura qulqulluun tokko Waaqayyo hafuura qulqulluu keessaa immoo kanatu ba'a jechuudha. Akkaataa hojiidhaaf isaa mijatutti bifa kana torbaniin mul'ateetu waldaasaa keessatti guutummaa biyya lafaa keessatti hojjeta. Hafuura torba miti kan jiru. Bifa torbaan hojjeta malee. Bifa torbaan. Macaafa beeniin kanarratti barreesse namoonni tarii akka carraa argitan yoo jiraatan ta'e hin beeku. Waggaa dheeraa dura hafuura torbatu jira jedheetu barreesse. Hafuura torbatu jira jedhee barreesse. Namoota baay'ee biratti kabbiin baay'een erga gurguramee booddee beektonni macaafa qulqulluu itti dacha'anii oolchaniin beeniin. Hafuurri torba hin jiru, bifa torbaan hojjeta malee jedhanii irratti walii galanii ergasii gattaa'ee macaafa qulqulluu laalee namoonni gurguddaan namooti Waaqayyoo itti naanna'anii erga hubachiisanii booddee macaafi an barreesse dogoggoraaniiti warra firkaa qabdan gata kana booddee macaaficha hin bitinaa jedheetu gabaarraa kaase. Waaqayyootu isa gargaare. Yeroo dogoggora akka itti deebi'uun baay'ee dinqiidha. Namoota akka itti nama deebisus immoo qabaachuun baay'ee waan dinqiidha. Waan isin dinqu erga sanaa kaasee namoota dubbii Waaqayyoo gadi fageenyaan beekan baay'ee isaanii ofitti naannesse tajaajila isaa oolchuudhaaf beeniin. Kanaaf hafuura torba miti Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqayyo hafuura qulqulluudha kan nuyi qabnu. Waaqayyo sadan sana keessaa hafuurri qulqulluun tokkuma bifa kanaan torbaniin garuu mul'ata. Hojiin isaa oliyyuu ta'ee nutti argamuu danda'a. Hojiin jiran hundumtuu, kennaan jiran hundumtuu warra kana jalatti hiriiraniitu jiru jechuudha. Hafuura ogummaa yoo fudhanne kennaa baay'eetu jala hiriiree jira. Hafuura beekumsaa yoo fudhanne kennaa baay'eetu jala jira. Kennaa baay'eetu jalatti hiriira. Hafuura gorsaa yoo fudhanne, hafuura Waaqayyoon sodaachuu yoo fudhanne. Kanaaf hafuuronni torban Waaqayyo dura dhaabatanii hojjetan suni hafuurota kana akka ta'an beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hafuurota torban teessoo isaa dura jiran biraas Yesuus Kiristoos biraas isiniif haa ta'u jedha. Waa'ee Kiristoos irratti baay'een dubbadhu. Yesuus Kiristoos dhuga baatu amanamaadha jedha. Yesuus Kiristoos dhuga baatu amanamaadha. Warri Fariisotaa namoota gar tokko Kiristoositti erganii isaan immoo dhaqanii qoruudhaaf ergan isaanii dhaqanii maa jedhaniini yaa barsiisaa ati ija jabinaan dhugaa dubbatta sobisi si biraan argamu. Waan atamma godhaa jirtu kana yoo Waaqayyo wajjin ta'e malee wanta namni godhuu danda'u miti ittiin jedhan. Aljeen dhugaa ba'aniifi ati dhugaa barsiifta ija laafteen sobdu sobisi bira hin jiru jedhaniin. Tajaajila isaa qoratanii ilaalanii sobisi bira hin jiru ittiin jedhan. Namichi inni gara Gooftaa dhaqe badhaadhaan sunis mootummaa Waaqayyootti maal gochuutu narra jira jedhee yeroo gaafatu ati dhuga qabeessa akka ta'e nuyi beenna jedhe. Waan dhugaadhaaf dhugaa baataati. Yesuus Gooftaan keenya dhuga baatu amanamaadha. Maqaan isaa bara baraan Sidabalee ni dhiyeessa galataa garaa keessa. Sidabalee ni dhiyeessa galataa garaa keessa. Sidabalee ni dhiyeessa faarfannaa garaa keessa. Sidabalee ni dhiyeessa faarfannaa garaa keessa.